Hai kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u jechaa arragaa biqiltuun guyyaa keenya bareechitee jirti. Guyyaa keenya haala ajaa'iba haala addaatiin bareechitee jirti. Egaa mucayyoon kuni dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa dheengaddaa mana hin turreanii bakka ta'e wayiin deemee ganama jiruun ba'u waan akkana hojjedhu jedhee itti dhadhaamee laaqanaallee hin dhufna abbaa manaa wajjin jedhee ba'ee garuu immoo akka tasaa ta'ee hin hojjenne itti dheekkameen ture viidiyoo isin hojjedhe. Haa ta'u malee egaa durba tokkotti dheekkamuun waanuma jiruudha. Eessatti guddattee eenyu bira turtee haalli jireenya keetii akkamii jedhama mitiire. Kanaafuyyuu durbi tokko hojii baruun dirqama durba tokkotti immoo dheekkamuunis dirqama isiniin jedha. Sana sababeeffachuudhaan egaa isheenis kan itti mufadhe sana dhugaa qabduu naan jetteetti mucayyoon jechuudha. Dhugaa qabduu anatu dogoggoree jetteetti. Har'a immoo gaa guyyaa keenya haala kanaan bareechaa jirti. Egaa buna danfisaa jirti barandaa irratti buna danfisaa jirti. Haala amma isin argaa jirtan kanaani mee guyyaa keessaniin bareechaa dheengadda baay'ee natti aartanii turtanii guyyaa keessaniin bareechaa laaqana bareedan isin ilaadhaa buna bareedan isin danfisaa qilleensa keessa teessaniitu buna bareedaa buna nan danfisi dhudduu jetteeti dhugaa dubbachuudhaaf ani alatti illee danfisi hin jenneeni iddoo akkanaa maal hin jenne garuu buna danfisi jedheen ture ishiin immoo haaluma isin argitan kanaani wanna jiru jechuudha meeshaa bunaaf barbaachisu alatti gadi babbaafattee erga buna miiccattee jetteeni akkanatti mucaan guyyaa keenya bareechaa jirti jedhee anis ishiin haalli ishiinatti miidhagee natti tolee jennaanani anis viidiyoo waraabeen isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ishii galateeffannaa dhugaa waaqayyooti baay'ee tokko nutti toltii baay'ee tokko ishii galateeffannaa egaa nuti itti dheekkamuun keenya waan hundumayyuu akka bartuuf ishiin reefu daa'ima immoo yeroo daa'imummaa ishiitti jechuudha wanna mana keessaa barsiisuun dirqama keessattuu ijoollee durbaa tokko wanna mana keessaa jiruuf jireenya mana keessaa barsiisuun dirqamaan isiniin jedha. Erga waggaa 20 taatee waggaa 25 taatee wanna mana keessaa barsiisuun hin jiru. Waggaa 18 19 20 gaafa taatu ishiin haadha manaati jechuudha nama bulchuu danda'u. Haadha manaati nama mana bulchuu danda'u waan ta'eef dirqama mucayyoon kun egaa nu bira kan ormaas haa ta'u waan isin beekuu qabdan kan ormaas haa ta'u kan firaasii yeroo mara isinii ijoollee ormaallee yoo fudhattan jechuudha. Ijoollee ormaallee yoo fudhattan nyaata qofa illaatinaaf jechuudha. Nyaata qofa ucuuf qofa akkasitti hin ta'ina maaliif hojii mana keessaa akkaataa isin itti hojjettan jireenya waan hundumaa baruu qabdi isiniin jedha. Kanaafi daawwattoota keenya isinis egaa maal dheekkamtan jedhina maal dheekkamtan jedhana dheekkamuun koo akka ishiin hojii bartuufini mucayyoon kun mucayyoo durbaatii umuriin ishii mucayyoo xiqqoodha boru maaltu beeka tarii amma boru gaa'ila godhachuu dandeessi tarii maal jedhama surumayyuu gaa'ila godhachuu dandeessi mana bulchuu gaafa gaa'ila godhatte gaafa mana bulchitu immoo dirqama haadha manaa sana taatee wanna barbaachisu hundumayyuu guutta jechuudha. Kanaaf egaa gorsuudha malee dheekkamuu miti gorsuudha. Dheekkama isinitti fakkaate viidiyoo sanarratti garuu gorsuudha maaf ta'ee jechuu kooti. Hojiin baay'een hin jiru garuu laaqanuma waxiinuu hojjedhu jedhee kanaaf egaa iddoon dogoggorettis na of galchaa viidiyoo laayikii godha.